Akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen biyya alaa biyya keessa teessanii nu daawwachaa jirtan marti bakka guyyaa har'aa waliin geenye isiniin jechaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunkaassi faana turaan ejersoo wallooti. Dubbii himaan adda bilisa baasa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa osoo uummanni keenya rakkoo keessa jiru mariin taasifamuu hin jiru jechuun dubbate. Utuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Obbo Geetaachoo Raddaa osoo uummanni keenya rakkoo keessa jiru mariin taasifamuu hin jiru jechuun karaa fuula Tiwiitara isaaniitiin beeksisanii jiru. Dubbii himaan adda bilisa baasa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa osoo uummanni keenya rakkoo keessa jiru mariin taasifamuu hin jiru jechuun dubbatanii jiraachuun beekame. Gorsaan dhimma nageenya fi miseensi koree marii mootummaa federaalaa kan ta'an Ambaasaaddarri Ridwaan Hussein mariin godhamu haal duree tokko malee akka eegalu ejjenno mootummaa Itoophiyaa ta'uu barruu Tiwiitara isaanii irratti barreessanii himanii turan. Akkaan ilaalutti haal duree isaan kaa'an harki keenya hidhame hawaasni keenya beelaan dukkana keessa osoo jiruu fi mootummaan ummatichi uggura jala wayita jirutti saarkisii kanatti akka mari'atan makamanii fiidha jedhe dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa. Mootummaan Impaayera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Tigraay waliin marii taasisuu qabna jedhu yaadus uummanni Tigraay osoo rakkoo keessatti kufee jiru mariin taasifamuu hin jiru jedhamee jira. Faartuu Abdul Qaadir Waaqoo dorgommii Qur'aana Minisootatti geggeeffameen injifattee jiraachuun beekame. Ameerikaa Minisootatti wal dorgommii Qur'aana dubartoota gidduutti gaggeeffame faartuu Abdul Qaadir Waaqoo tokkoffaa ba'uun eebbifamtee jiraachuun dhaga'ame. Intala ilmaa Jeneraal Waaqoo guutuu kan taate faartuu Abdul Qaadir Waaqoo dorgommii Qur'aana Ameerikaa Minisootatti gaggeeffameen tokkoffaa yoo baatu konkolaataa Tiyootaa Leedar jedhamu kan doolaara Ameerikaa 46,000 ta'a jedhamee tilmaamamuu fi doolaara 20,000 kan eebbifamte yoo ta'u carraa hajji bilisaan deemuus kan eebbifamte ta'uun beekamee jira. Intalti cimtuun akaakayyuu isheetti baate faartuu Abdul Qaadir Waaqoo dorgommii Qur'aana dubartoota gidduutti gaggeeffameen tokkoffaa ba'uun badhaafamte uummata musliimaa mara gammachiistee jirti. Faartuun intala Abdul Qaadir Waaqoo kan taate yoo ta'u akaakayyuun ishee qabsaa Oromoof Oromiyaa kan ta'e Jeneraal Waaqoo guutuu kan ta'e yoo ta'u akaakayyuun ishee ilmaan Oromoof Oromiyaa bilisa baasuuf halkaniif guyyaa osoo dhama'u nama lubbuu isaa ilmaan Oromootiif kenne ta'uun beekamaadha. Ilmaan Oromoo fi Musliimootni marti jabaadhuun nu gammachiiste yookaan nu boonsitee jirta jechuun faartuu Abdul Qaadir Waaqoo jajjabeessanii jiru. Filannoon pirezidaantummaa Keeniyaatti geggeeffamaa jiraachuun himame. Bal'ina isaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Filannoon pirezidaantummaa Keeniyaatti geggeeffamaa jiraachuun beekame. Filannoo kana irrattis lammiileen Keeniyaa sagalee kennaa jiraachuun himamee jira. Filannoo kana irratti kaadhimamtoonni 4 dorgommii xumuraaf kan dhiyaatan yoo ta'u filannoon kun dorgommii fardaa lamaatiin jedhame duraan dubbatamaa turee jira. Dorgommii cimaa pirezidaantii itti aana Keeniyaa umrii waggaa 55 William Ruto fi muummee ministeera duraanii fi hoogganaa paartii mormituu ganna 77 Raayilaa Odingaa gidduutti taasifamu jedhamee eegama. Filannoo kana irratti lammiileen Keeniyaa miliyoona 22 ol kan ta'an sagalee kennan jedhamee eegamaa jira. Filannoo ganama buufataalee filannoo 46,000 irratti eegalee jira. Adeemsi filannoo kana keessatti kan injifatu yoo hin jirre filannoo Keeniyaa keessatti seenaa haaraa ta'a jechuun CNN gabaasee jira. Asaffaa Wadaajoo hidhaatti ukkaanfamee hidhamee jiraachuun dhaga'ame. Godina Walaayittaa keessatti humnoonni nageenya Walaayittaa hayyuu fi beekaa kan ta'e Asaffaa Wadaajoo hidhanii jiraachuu Addis Istaandaardii gabaasee jira.
godina waleeyita magaala Sooddoo jedhamu keessa humnoonni nageenya waleeyita badii takka malee Asaffaa Wadaajoo ukkaamsu manaa fuudhanii yoo hidhan haati warraa isaanii Minitaa'u Gabrasillaasee Addis Istaandaarditti himanii jiru. Akka haati warraa isaanii Addis Istaandaarditti himan jedhanitti humnoonni kunneen callisanii mana dhufuun ergaa mana sakatta'anii booda qabanii deeman jechuun dubbatanii jiru. Asaffaa Wadaajoo ammaan duras mana hidhaa keessatti kan dararamaa ture ta'uu miidiyaaleen gabaasaa kan turan ta'uun beekamaadha. Ammaan duras Asaffaa Wadaajoo gaafii naannummaa waleetaa gaafachaa kan turan ta'uun ni yaaddatama. Haa ta'u malee keessa beektonni akka jechaa jiranitti Asaffaa Wadaajoo badii qabaate osoo hin taane sodaa waan irraa qabaniif jechuun dubbataa jiru. Dura taa'aan paartii sochii biyyaalessa waleetaa Maanuweel Moggisoo gama isaaniitiin paartichi Asaffaan maaliif akka hidhame akka quba hin qabne ibsuun garuu haasawwan gaafii naannummaa waleetaa irraa Asaffaan dubbate waliin wal qabachuu mala jechuun akka amanu himee jira. Eegaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiileen madda nageenyaa tuufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.